namoota hanga takka daf godhanii jiranii jiru. Fixullee baatan daf godhan. Kanaaf gaa wahuma danda'anirraa nama bira dhaquudhaan waan danda'aniin bira dhaabbatanii jiran. Sagantaan kanatti aanu sagantaa yatiimaati. Yatiima jechuun fuulduraaf maaltu jira, iidaatu jira. Haadha isaaniitiin uffataa fi waan adda addaa nuu bitaa jechuudha jira. Bara dabreyoonii fi yaadatan haalaan yatiimni as keessatti gargaaramee jira. Baran ammoo dabalata miskiina harka qalleeyyii waan jedhamu. Kanaafi kunis itti idaameeti akkasuma masgiinni illee nama masgiinaa dhufee waa sadii baatii tana keessatti dhiibu jiranii ijoolleen tun. Kanaaf gaa silaa qabeenya guddaa harkaa qabaatanii waa hedduu sosoosuu danda'an. Sadaqaan ni tolti jennaan qabeenya irraa toltii jedhu. Kanaaf Umar ilma Khattaab seenaa Umar ilma Khattaab dalagan jedhu. Umar ilma Khattaab Rabbi irraa haa jaalatu mootii Islaamaa mootii addunyaadhaa pirezidaantii ta'uudhaa wajjin guyyaa tokko doonii fi khutbaa qara'u jiruuti garaan isaa kun iyyee jedhu. Iyyitu iyyita malee hanga miskiinni harka qalleeyyiin quufanitti si nyaachisuu jedhu Umar ilma Khattaab. Iyyitu iyyita malee garaa isaatiin hanga harka qalleeyyiin nyaatanitti si nyaachisuu jedhu. Gama birootiin ammaas intala takka ta ilmoo guufte argee jedhu. Maaliif ilmoonni iyyiti? Iyyansa isiin iyyitu kana saboo numa laala oduma laalooti ni qorata Umar ilma Khattaab halkan ganda keessa deemeeti mana namaa jala taa'ee khayriidhaaf jecha dhaggeeffataa jiru. Namuu eenyutu rakkoo kee jira eenyutu bal'oo kee jira taa'ee dhaggeeffata. Waan kana Umar ilma Khattaab ilmoo guute malee damoosa hin baasu waan ta'eef kanaaf ilmoo tana ofirraa buusee jenje. Harka qalleeyyiin waan hin daleen hin qabu. Namni miskiina waan hin daleen hin qabu. Harkan qabu jee fudhatu barbaadaa jiru. Maaliif rakkoodhaatu waan san irratti geesse waan ta'eef rakkoo tana akka jirutti nutiin kun bira dhaabbannee rakkoo tana furuudha qabna. Kanaaf Umar ilma Khattaab seenaa akkanaa tana hojjetee jira. Ganda keessa deemeeti miskiina beelatti jiru laala. Kanaaf gaarraan tana keessatti akkasuma nama mu'allafaa jechuun nama amane ka amanee obboleessa isaa bira ka amanee jiru karaa amantaa kiristaanaatti ka deebisanis ni jira jiru. Nutiin kun yoo dhiifi nama san biradhaan hin dhaabbatin tokkoon hafe kun karaa obboleessaa san nu harkaa deebi'uudhaan mala. Kanallee yaaddoo keessa nu galchitanii nu bira dhaabbatuun keessan dirqama tahaa. Akkasuma inshallah yoonii firatti keenya fedhe iidaafis guyyaa waa xiqqishoo taate guyyaa hanga kana keessatti waan kana irratti hojjetuun keenya dirqama tahaa. Kanaaf gaa Rabbi isinii haa laafisu du'aa isinii goona. Birrii teessanii nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna yaadaanii nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee bakka jettanitti gaa salaamtaan isin haa dhaqqabu. Akkuma seeni keenya na dura dubbatan guruppiin kun gareen kun jechuudha garee gargaarsaa rakkataa islaamaatiif dhaabbate jechuudha. Dhimma dhuunfaa osoo hin taane dhimma ofii keessaa qabaachuu osoo hin taane dhimma rakkataa islaamaa cinaa dhaabbachuu jiruun sababni walitti ijaaramee biyya keessaa fi biyya alaati irraahis hirmaannaa galteegaa obboleeyyaniitiin uummata rakkataa uummata harka qalleeyyii ramadaana kana keessatti silaa gargaarsatti haajamu hunda haga Rabbi raabbiseef galteegaa bira dhaabbatanii
gargaaranii jechuudha rabbi jazaa kafaluufi warra as keessaatis akkasuma warra biyyoota alaa kan Gibsii fi naannoo biraatirraayis kan warra South Afrikaa fi Gibsirraayis warroonni gartee gaa hirmaatanii uummata kana bira dhaabbatanii jiran jechuudha sarara kallattii ijoollee shabaabaa kanaan jechuudha rabbiin isinaa milkeessu rabbi isinaa gammachiisu isin jenna rabbi isinaa kafalu akkasumatti gaa amma katti aanu deeggarsaa gartee gaa daa'imman abbaan qabneeti jechuudha nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam naafi namtichi gartee gaa yatiima bira dhaabbatee akka quba kanaati jedhu quba kana lamaan wal cinaa qabee rasuulli sallallahu alaihi wasallam haguma qubni dheeraan kun xiqqoo gartee gaa quba kanarra ol jiru kana takka sadarkaa keessatti nama yatiima bira dhaabbate kanarraan gas takkaan sadarkaan teenya akkasumatti wal cinaa jirti jedhu kanaaf obboleeyyan keenya daa'imman kana cinaa dhaabbatuun hedduudha nama barbaada hedduu gammachiisaadha rabbi biratti hedduu jaalatamtuudha jechuudha ربي سبحانه وتعالى ورقت تيجا يتملكه ورقت تيجا تيجا قال لك ربي سنا قدو أما اللي دائما خنا ججباتني بيرنو رابطو لقبدني أقسم خشين كينيا بني تأخيرا شباب إلمان وبوليني خندران وانتي مسلمان رتوران سبب ركون التلفوتين ركوبسة توراتين سبب ركوبسة توراتين خرا warri silaa ijoolleen tun irraa amantii tanatti biraas dhufte sun obboleeyyan gurguddaan amantii musliimaa hin qabne adeerranii fi akkasumatti eessummaan kan amantii musliimaa hin qabne kun ijoollee tana karakkate kana sababa irra rakkoon isaanirra gahuutiin isaan cinaa dhaabbatanii gama isaanii sanitti deeffachuu barbaaduudhaaf tattaaffii godhaa jiranii kanallee akka isaan sun qalbii ilmaan kanaa qabeenyatti kannanii takkaawwaatti kannuudhaan qalbii isaanii kana akka ijoolleen sun hin butamne cinaa dhaabbannee nutis akka islaamaatti bakka silaa isaan obboleeyyan ta'uufii barbaadan san nutis cinaa dhaabbannee taaneefi cinaa dhaabbannee nutis taaneefi agarsiifnee islaamummaan tun illaan nama qabdi namni islaamaa kun wal qaba wal jabeessa wal kabaja wal jaalatamaa hin jedhu san agarsiifnee qalbii ilmaan sanii ummata sana akka as deebifne jechuu barbaanna خانما إن شاء الله تعالى خانما ربي كرتنا وربي كبر ربنا وعبده صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم